Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Kibxataarraa onkoloolessa 29/2024 jennee qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Injifannoo boonsaa fi cululuqaa waliin ani Akaafan Fayyeeraati. Woboon zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaalee adda addaa keessatti diinaa dabuun loltoota 100 boojuun dishqaa dabalatee meeshaalee hedduu irraa hiikuun barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Dugala Oromiyaa godina kaaba shaggar aanaalee garaagaraa keessatti waraana gabroonfataa PP adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola dilbata dheengaddaa onkoloolessa 27/2024 aanaa warra jaarsoo magaalaa Hosee keessatti waraana maafiyaa Abiy Ahimad irratti geggeesseen waraana diinaarraa 13 ajjeesuun 9 madeessee jira. Guyyuma sana kaaba shaggar aanaa hidhabuu aboote ganda Alqoocii Qarree fi Dabala Bokoloo keessatti tarkaanfii laalessaa waraana Impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen rasaasaan akaa'ee baruudaan macheessuun 135 irraa ajjeesee 148 madeesseera. Diinaarraa galaa fi meeshaa hiikkatee qabsoo finiinsaa kan jiru reefi gaachanni uummata Oromoo boon dishqaa 2 PKM 3 Snaaperii 3 AKM 80 hidhannoo garaagaraa uffataa fi rasaasa hedduu irraa hiikuun loltoota Abiy Ahimad 35 booji'ee jira. Kaaba shaggar aanaadharraa ganda Baabboo Dirreetti jajjabee woboo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii guggubduu dilbatuma dheengaddaa waraana Impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen loltoota 148 irraa ajjeesuun 170 madeessee 65 harkaan qabeera. Gama meeshaan PKM 3 Snaaperii 2 AKM 124 hidhannoo garaagaraa rasaasa hedduu waliin irraa hiikuun injifannoo boonsaa gonfatee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii jabaa fudhatee yeroo injifannoo galmeessisu kanatti Jeneraal Biraanuu Juulaa waraana bilisummaa Oromoo micciirreerraa kallattii nuti feenetti akka deemu taasisaa jirraa fi humna loluu danda'urraa hin jiru yeroo jedhetti yoo ta'u, gama biraan ammoo Leetinaant Jeneraal Dirribaa Mokonnon baatii 2 fi 3tti xumurraa erga jedhee baatii tokko ol bakka lakkoofsisetti ta'uun bilchiginnaan kijibduu fi ololtuu ta'uu ragaa ba'a. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu itti fufuun reefi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Carii Baddeessaatti kaleessa onkoloolessa 28/2024 waraana faashistii PP adabee jira. Tarkaanfii humna goolessituu PP irratti ganama barii barraaqaan itti seenee baruudaan macheessee mooraa ishee keessatti waxalee keessaa bittinneessee 10 battalatti irraa ajjeesuun 8 madeessee qawwee AKM 2 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa booji'ee jira. Abdiin sabaa woboon barcuma siyaasa Itoophiyummaa raasee jiru zoonii giddu galeessaa dabalatee bakka cufatti loltoota bilchiginnaarraan kasaaraa namaa fi qabeenyaa ga'aa jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa Adeebanaa injifannoon uummata Oromoof.